nagaa keessanii fayyaa keessanii har'a waan haaraa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheera haala kamiin waayifaayi nam tokko erga konneekt godhannee booda paaswaardii isaa baruu dandeenya haala jedhamu haala isaan isinitti agarsiisa gamanumaan na hordofaan isiniin jedha gara viidiyoo keenyaatti haa deebinu isaan dursaa sabiskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatina. Wi-Fi keenya jalqaba erga connect godhannee booda engallaa gara Wi-Fi keenyaatti fakkeenyaa fi waasee LTE kan jedhu yookaan waasee 4G kan jedhu kana keessa akka haala kanaan silkoonni raamii isaanii lama ol ta'anas kana haala seetingii fakkaatuun isiniif fida. Seetingii fakkaatuun isiniif fida. Haala as kanatti argamu haala seetingii fakkaatuun isinii fida sana booda isa cuqaastu garuu tokko irratti gadi cuqaastanii teessu sana booda isinii fidaa jechuudha. Kana haala kanaan isinitti agarsiisa. Mallattoo seetingii fakkaatu kana keessa hin galla sana booda QR scanner kan jedhu yookaan QR code jedhee isinii fida yookaan QR share jedhee isinii fida. QR code ishee jettu kana garaga jallaa forgeetii bukkee kan jiru hin cuqaasna sana booda waasee LTE jedhee irra jira sana booda isa kana screenshot godhanna screenshot erga godhannee booda imbaanaa jechuudha. Imbaanaa sana booda kiroomii keenya biroosarii kan qabdan kan barbaadan banuu dandeessu. Sana booda kiroomii keessa erga galleen booda irra keessa sarchi baar irratti haaraa kireet goona jechuudha. xzing.org jenna xzing.org jenna. Asirratti xiyyeeffannoo isin gochuu qabdan .com itoo hin ta'in .org jechuu qabna. Sana booda ingallaa jechuudha. Haaluma kanaan isin geessa. Haala kanaan dhiifama zxing.org jenna. Sana booda haala kanaan isiniif fida. Mallattoo irra keessa jiru kana kunoo kana hin tuqnaa jechuudha. Sana booda erga cuqaasnee booda gara kanaatti nu fidaa jechuudha. Sana booda Xzing decoder online jedha. Iddoon amma isinitti agarsiisu kanaa in tuqxuu jechuudha. Choice file kan jedhu jira isa in tuqxuu jechuudha. Ishee tuqaastu in tuqxuu sana booda faayila keessatti screenshot isa godhattan sila in fidattu jechuudha. In fudhattu fuuldura isiniif ta'a. Yookaan faayila isin filchiisuu danda'a fuuldura isiniif ta'a imeejii waan ta'eef sana booda screenshot jedhee maqaadhaan isiniif kaa'a isa hin cuqaastu jechuudha. Sana booda irra keessatti kun screenshot jedhee maqaa afaan isiniif fida. Choice file erga filattanii booda iddoon amma mallattoo diimaan itti marsu kana submit ishee jettu kanarratti in cuqaastu jechuudha. Sana booda kunoo haala kanaan isiniif fidee jira. Like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Kunoo waasee kan jedhu waasee LTE kan jedhu haaluma kanaan nuu fidee jira. Kunoo paaswaardiin isaa 1938 ta'a jechuudha. Galatoomaa fayyaa ta'a nagaan turaa isiniin jedha. Ciao, subscribe, share gochuu hin dagatinaa.